إلا وانا أرج مركا كان يعني نانجي علينا في حق على الدبي نما بريدة قوتي أتي سينجل لوان إني مركو مركا سنة كنت مركو أنا بيكا يفودي أنت أفتنا فوق سيري ما فيسبوك ركز ليسا وانا أجري مركا كنت مركو سلاسة تين Hey, Simba, dhageessa? Inni reefu sawwaan jedhe. Siin fuudhaan aan jedhe. Kana isaa inni kasuura irraa kana? Kana kunoo. Biyya kam jiraa si fuudha ammoo as keessa jiran fakkaatu kun. Dhiirri barana amma osoo eenyummaa keettuun baran suura margariitii jirutu si fuudheedha. Borusii hiiku muddamanii ammoo eeggadhu. Akkan macaalli si firraa janaa ijjanii malee garuu hin jiraa miti ree. Maasii godha dhiiruma wajjin haasee waan faayidaa irraa arganne takka osoo dhimma hojiif taate wajjin dubbattuutti homaa rakkina hin qabu garuu waan takka illee siin godhanii kan isaan sitti dabbaramanii yeroo isaanii sitti dabarsanii yeroo isaan dabbaraman qofa. Eegalte kaatimmoo BBC kee. BBC kana bara isintu qabaayyuu BBC kan hin beekne malee. Nurraa cal jedhi. Ati eenyu waliin dubbataa jirta? Dhiira waliin dubbataa hin jirtu ati? Ani biyyarraa nama dubbisaa jira. Ani fira wajjin maatiitti haasaa jira malee dhiiruma argacha kan kee haasaa waan seeteen maatii qofa dubbisuun jecha barbaadamee miseen jiraaf immoo waan isa hawaasaatti himoo. Kaamila. Waan naa jedhu soo agarte. Warqii miilli kottee irraa kaasii asirra ol baasii as gubbaa baasii si uffisan an jedhe. Maal? Akkam maaliif si uffisisaa baala? Na jaalatti. Sima jaalateef si uffisaan immoo waan fardi yoo waan biraa waan ta'u dhimma hojii natti mudeemtu seetu. Abboo farda sin jiru muraa dhaabi. Wanta na sin gorsee dadhabe oo kaakamee yeroo matti fixadha. Suuraan inni dura naaf ergite baay'ee bareeda like si godhee jira. Laa'ikii kumamee kanaaf goote. Osoo dandahame 100 siif godhee natti tola. Garuu takka malee hin dandayamu. Yoo dhugaaf na yaadde mileenayyuu gochuu hin dandeetta. Hayyee onneen koo ifaan illee nurra dhaame onneen koo miliyoona siif ni yadhe. Ati yeroo dukkana akkasii dhimma jala jaltaa usteetumaan dukkanaa yaasee dhibaabaa seexaana fakkaatu sii guddaadhe. Ila waan na ergi marqa kana nyaanne naan jee. Haalli nuti haqa laal dubbii silaa akka nyaatani. Intaan? Mabaaris ta'u wanti numa gowwaadha yaakee maal mataa marqa laali mee akkatti namatti tolu. Sittee barqama mucaaruun gatte. Lachuu walitti. Marqee akka itti tolee jira yoo si fuudhee marqa akkanaa kana siif marqaa si nyaachisa tolee. Eewwaa baay'ee natti tolee siniin jira. Baay'ee akkatti dhugaan marquu ni beeytaaree baay'ee bareeda. Harcimaa fi hoyitee itti marqan argadhu malee akka ajaa'ibaatitti sukkuumee marquu beekaa.
dhalaan kiyya marqituu. Waan jedhe dhageessanii laali kaan jala tolchee marquu beekaa sirni marquu beekaa jedha. Waan dhugamaaf siin jiru seetee makana milkaan seetee. Gowwitti ati siin galle waan inni marqu. Ati siin galle waan inni marqu. Fayyaan qabdu ati. Hanga natti heerumtuu suuraa kan kee qollaa naaf ergi yoo dhugaan na jaalatte. Maa duratti siif ergee miti. Kan dura dhiireet harkaa ta'e amma tolchiitii kan jira caalaa qullaa isaa ta'eetii naaf ergii malee yoo didde dhageettanii waan jiru suuraa qullaa naaf ergitu malee qullaa akka dhalatti. Akkasii kana barbaadde akkana si koole durattuu sitti himneen. Nama argite nama hin beekne kana janaa jiru dhiisii osoo amma qullaa kana taa'ee sitti dawalee si janaa jire osoo nama FB namaaf hin ganas. Kanaan dura dogongoreetiin akka malli jaaladhe suuraa takka qullaa ergite. Qullaa ati maraattuudha. Nama jaalattee miti jaarsuma keetu yoo ta'e maaliif suuraa qullaa ergitaaf jaarsi kee kamana wajjin galtuu yoo arguuf hin qabdu osoo mana wajjin galteef gaafatti waloltan si jala gadhiisa. Osoo duute akkana ittiin ergin ergee duute taphatta malee ergin fayyee. Osoo du'eeyyuu sifi ergu. Ergu jette ani siin soba. Kan duraanitu ni jira yoo kan biraa tolchistee kaastee bareechitee naaf hin ergii kana Facebook irratti jalaa galmeessa yookaan suuraa dhiistee waan miidhagdee Sirima Facebook irratti si dhiisa. Waan naan jedhe dhageettanii Facebook irratti gasi dhiisa. Ani siree manna nyaati yoo ati dhufteetin yookiin qaama qullaa kan gasi argi yookiin Facebook irratti gasi dhiisa. Kaan ka dileetta jedhan taane? No kana barbaadda ka qaatuma si gorsa qaatuma si kadhadha taa'aa yoo isin jedhu waan ifii faayidaa hiyyaaf akka dhisate. Calli boonirraa si sodaachisuuf akkas jedha waan inni si gadhiisu hin jiru. Gadi hin dhiisu akka marii waliin qabdanii sitti mee akka gadhiin. Dhalaamee qab viidiyoo qullaa jala gadhiisanii ifajjeessutti jiraate akkamitti akka gadi hin dhiifne bahe. Booda mee jala gadhiisee mixattiin tun maraatti akkam ta'u taa'aa hin jettuun eegisee kana teetifuutti jirta maal ta'a jettaan maleeti. Maanu gowwaadha suuraan keenya qullaan gadhiifame maaltu keenya gadhiifame jenneeti kan maraan yookaan kan of ajjeefnu. Suura illee gadhiifame namni ilaalu san illee dubartii ta'e waan masiin qabdu dhiiraas yoo ta'e waan maatii isaaf obboleettii isaa qabdu qabna. Waan rabbi uume qabna malee waan addaa kan nu qabnu hin jiru. Waddoo gongorri nuti daleenne duruma suuraa keenya qullaa namaa erguu dhiisudha. Ergaa ergine immoo wanni of ajjeesnu wanni of rarraafnu hin jiru. Maaliif sababni isaanii beekta? Waan rabbi nuuf uume qabna. Yeroo muraasaaf ilaalanii booddeen dagatan. Kanaafuu wanni tokko wanni of rarraasan hin jiru. Ani gara kiyyaa akkas hin jedha iyyaa. Ammaaf garuu akkana haasoftaa gaafsi jala gadhiifame si dhaga'ama waan nama jettu kana guutuun gaafus teessoo iyyaa tokko. Sitti himuu giiftii koo. Takkaa miti kumallee gadhiisan tasuman gaabboon wanni of rarraasuuf illee hin jiru.
ويا ربي يا شيك من تاري أمان يا ربي كم أنت إيش ما أنت كده تجيب وريك النارجين نسني وبلي أنت يرجعنا نسني إريون أنت يقولون سوسيتو كان يرجعني بريت خلاص كأيد نمبر لك أشوفنا لالي وان برباد لالي دلته كده مالي مرات لا توجو أتي في الليل والوقت كات كمتي كل سلا لما لا كتي أفتله كاميرا من كسر ليس سيارة بيتا رأي إنه ما تصور على فيديو سيدي بس كسر هذا لقطة فيها كستي ولا هي ربط تبر وان فيسبوك رجع إذا إنه من ربط لا لا تريد يا برا ربط ديتين بيا غافر دوت اللي ترى رجع yoo dhugaan kana jaalattu taate suuraa kiyya profaayilii feesbuuka keetii irra yookaan nan jaalattu jechuudha. dhugaan na jaalatte الحمد لله كان كنت مكان وياي ما لا وقت كجارة جدا هتجي للجنة بيجانا كل فيديو نايك سبيشو تاب ديس رياتي يا كاسنجر كان ما وياي سما كان ويا وانجل تطلع رجع وانا ما جمعتي سو كان ويا ماجد وانجل يو دوغان نجالت سوراك بروفايلي فيسبوك كيتر غولا دوجر كاسنجر ايه ما تنكي ام الصورة على ليك سو ما تيجي تورنا بودي انت مالكي يتر كاشو دم بس نهاوا انت يا ربي يا أنا شيء كمان تأمر افتمال ده لسنا نجبر شيء ما سلا تكون نتما كان جالس لسنا سنريت يا ليش ما تتصل أنا كده تسكر تبيبر تان قلت ستمو بني مالا أجائب مالا بريدنا أحمد أمال تكامل كرواسنا مودنا نانكن تودا أما سيتنا كاي ناس ما عندي سنقرات والجتاني تنتت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 
saniin beektaa jiree. Akamaan Oromoo sun goona. Dhaadhaan keessan kun ganaa waan biratti illee fiduuta akka kanaa oli. Maa fiddee kana caalaa sirri. Dhufuu deemti. Mo'adhee. Yaa dhuftu isin maal? Har'anii dalagaa fi har'anii tolchaati ni dalagaa fi marqa sana akka itti marquu kana beekaa. Dhufuu deemti dhuftee na fakkaate. Yaa misejii barreessite dhaqee deemti biqila. Seeni baga dhufte. Marqa akka itti marqu silaa sitti himira. Akkas kaa marqasii marqan. Ay bareedduu. Maaliif ka dhufte? Ulaa banatti sirraa baasaa reeffata. Waliigalleemi suuraa kan kee feesbuuk irra gadhiisuu irra filannoon carraan ati qabdu takkitti hin taane. Anis diinee si godha. Huccuullee guutuu sirraa baasee si ilaalu. Har'uma takkitti yeroo takkitti naa wajjin rafi. Achi booda suuraa diinee si godha. Waadaa si seena. Ayyee tola jettee mire? Tola jettee mi? Ayyee. Is. Baafadhu ciis godha. Fincaan isin dhufa. Baafadhu ciis hin eegi. Tole? Ayyee. Ayyee baafadhee seega. Ayyee. Bishaan guddinatti dhalatte bishaan inni dhugu eessa jirame? Weemee isa rafeen asuma rafanitti fakkaata. Bii tokko argadhee. يا ربي كيدنا نفسي يا ربي يا الله Hai bareedu. Dhufte? Hin baafannee gammaa. Baafadhee? Baafannee? Hin baafadhee. Maali dare? Baafadhee taatira baafadhee. Hai baafadhaa. Uf dhoobadhee bishaan tokko. Daraja ol beeku.
Waduh di situ. Lah, Mama berbadu. Ah. Mama berbadu. Ma. Bapak tadi ini. Anak siraba saya. Ayo. Teman-teman ini. Waduh ikan surat tanah sampai terus. Ikan sarpan Di bayu sih dalam sapuno. Ayo. Kon. Ayo. Bye. Iya. Anak siraba saya waduh bang. Kon. Mari lucu. Yes betul. Mari. Alhamdulillah. Mari. Bahut. Bahut deh. Alhamdulillah rabbil alamin. Usah ini dakika soddomatti beekina baay'ee ka'in sukkatti dhidhiitanii telefoon isaa fudhadhee laatu. Nazatti. Wanti cuttunaan mattaatti turte dhiiroo wal qabanin. Mucaan akkam godhu jiraate. Akka shawwatu wallaaltee qabate. Eegi. Ati silaa akkamitti shawwade jettee nime? San dhiisime araabisi beeka yoo milkaa'e haasofnaa ture wannummaa sun hojirraa oola. Qabannaan naa dhumatti ana itti erge. Si suuraa gadhiisu gadaadhiisu malee ani maaluma gochuu dhiira bira dhaqa. Alhamdulillah ilma dhufte. Ida turte ya garuu alas jirte jedhan lubbuu lafaa irraa dhaqabtisatti nama yaaddu namni yaadaan beektu. Noo yaa akka yaaddannu malee. Milkaa'ee sirriitti. Maaluma gootanii immoo akkas wal cacabbattu isin lameen kun. Amma itti wanni nuti goone jechuudha. Isiin ka wanni qorsa wayinatti kenniteetu jechuudha. Waan bishaan taatee waan inni nyaataa ta'e uummata akkatti naqinaan jettee miree akkasitti gaa bishaan naqeetti. Yeroo inni mana fincaanii dhaqu bishaan barbaadee itti naqeetti. Inni lafee cuubaa fadhu qullaa hundanaan jedhee mitiire osoo inni hin deebiin itti naqeetumaan akkasitti raffisee mobaayilii suuraa dhan kiyya keessa jirtu guuradhee ka isaallee kan laalee fudhatee ture akkasitti dalagee kunaa jira. Baay'ee bareeda dhugaara.